Akka moltan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa OMS oduu har'aaf qabnu gurraan isin gahaa oduu wajjin anseenessaa morkamaatii hanga xumura oduu keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya odeeffannoo wayitaa'oo bashannansiisoo fi barsiisuu argachuuf yoo maamila haaraa taatan laayik gadi tuquun mallattoo bilbilaa quba keessaniin gadi rukutuu hin dagatina jecha amma gara oduu keenya har'aatti isin dabarsa. Balaa konkolaataa aanaa cirootti mudateen lubbuun namoota 8 darbuun dhagahameera. Godina Harargee lixaa aanaa cirootti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 8 darbuun eerameera. Balaa mudate kun konkolaataa deddeebisa uummataa qaxxaamura biyyaa taataa yommuu ta'u magaalaa Harar irraa gara magaalaa Finfinneetti osoo imalaa jiru baajaajii magaalaa Mi'eessoo Husee irraa gara cirootti imalaa turteen walitti bu'uun ta'uun ibsameera. Balaa kanaanis lubbuudhaa xumuramuun beekameera. Sadaasa tokko bara 2015 eegalee hawaasaaf banaa ta'ee kan ture agarsiisni albuudaa fi teekinooloojii idil addunyaa har'a kan xumurama ta'uu eerameera. Kaayyoon agarsiisichaa qabeenya albuudaa fi teekinooloojii Itoophiyaan qabdu addunyaaf beeksisuuf ta'uu ibsameera. Dabalataan hanqina teekinooloojii fi qabeenya lamichaa furuuf walitti hidhamiinsa gabaa cimsuuf kaayeffatee guyyoota 3 geggeeffamaa kan ture ta'uus ibsameera. Kun namoota 8 darbuu fi miidhaan qabeenyaa malee namarraa miidhaan qaamaa qaqqabee akka hin jirre eerameera. Qajeelcha poolisii godina Harargee lixaatti itti gaafatamaa diivizhinii to'annoo fi nageenya tiraafikaa gargaaran inspekteraa Taamiraat Isheetuu ibsuun ka'umsi balichaa ariitiin konkolaachisuu ta'uu eeraniiru. Guyyoota 3 banamee kan ture agarsiifni albuudaa fi teekinooloojii idil addunyaa misoomsuuf kilaasteraan facaasuun eegalameera. Qonnaan bultoonni aanaa ilfataa ganda haroo tuftichaa kilaasteraan qamadii boneef facaasan kunneen kanaan dura moosee misoomsuu malee qamadii jallisiin misoomsuuf haaraa akka ta'anii fi odeeffannoo miidiyaa irraa dhagaaniif gorsa ogeeyyii qonnaa akkasumas deeggarsa xaa'oo fi sanyii filatamaa waajjira qonnaa isaaniif taasiseen kan raawwatamaaru ta'uu miidiyaaleef himaniiru. Bulchaan aanaa ilfataa obbo Baay'isaa Jal'ataa aanichatti bara kana lafa hektaara 3,000 misoomsuuf karoorfame keessaa hojiin lafa qotuu fi qopheessuu harka 90 raawwatameera jedhan. Hooggansi rakkoo nageenyaa keessa ta'ee misooma milkeessuu waan qabnuuf deeggarsa mootummaan paampii fi galtee qonnaan bultootaaf taasisaa jiru walitti qindeessuun bara kana misooma jallisiin qamadii kuntaala 120 walitti qabuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Itti gaafatama waajjira qonnaa godina Shawaa lixaa obbo Tafarraa Araarsaa gama isaaniin karoora qamadii jallisiin misoomsuun biyya alaatti erguuf qabamee hojjetamaa jiruun bara kana oomisha kun agarsiisicha irratti dhiyeessitoonni oomishtoonni dhaabbileen bu'aalee teekinooloojii irratti hojjetanii fi gorsitoonni damichaa oomishaalee isaanii beeksifataa turaniiru. Sirni cufiinsa agarsiisichaas guyyaa har'aa geggeeffamaa jiraachuun beekameera. Tatamsa'iinsa dhibee busaa dabalaa waan jiruu fi hawaasni maloota ittisa dhukkubaa hojiirra oolchuu akka qabu ministeerri fayyaa biyyattii beekseera. Tatamsa'iinsi dhibee busaa dabalaa waan jiruu fi hawaasni maloota ittisaa hojiirra oolchuun of eeggannoo akka taasisu ministeerri fayyaa hubachiise. Agoobara fayyadamuun naannawa jireenyaatti keemikaala farra bookee busaa biifuun maloota ittisaa dhibichaa ta'uun ni yaadatama. Dursaan garee to'annaa fi ittisa dhibee busaa ministeera fayyaa Guddisaa Asaffaa akka ibsanitti naannawa garaagaraatti namoonni dhibee busaan qabamaa jiran dabalaa jiraachuu eeraniiru. Sadarkaa biyyaalessaatti hojiilee tatamsa'ina dhibee busaa hir'isuun gaggeeffamanis dhibichi deebi'ee dabalaa jiraachuus eeraniiru. Bara 2015 kurmaana jalqabaatti namoota miiliyoona 2.4 qorataman keessaa namoota 648 fi 127 irratti dhibeen busaa argamuu himaniiru. Dhibichis naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Kibba Lixa Itoophiyaatti bal'inaan mul'ateera jedhan. Yeroon kunis waqtii dhibeen busaa bal'inaan mudatuu danda'u waan ta'eef hawaasni yeroo kamiinuu caalaa daandilee ittisa hojiirra oolchuun ofirraa eeggannoo barbaachisaa taasisuu akka qabanuu cimsanii hubachiisaniiru. Rakkoo nageenyaa harka tokkoon qolachaa harka biraatiin immoo inisheetiivii misooma qamadii bonee milkeessuuf hojjechaa jiraachuu qonnaan bultoonni godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ilfataa dubbataniiru. Aanichatti qamadii bonee ganda haroo tuftichaatti lafa hekteera 65 irratti 85 sadaasa tokkotti meeshaalee kontiroobaandii galii birrii miiliyoona 92.6 fi meeshaaleen ba'ii birrii miiliyoona 49.1 waliigala birrii miiliyoona 140.8 to'achuu ibseera. Meeshaaleen kontiroobaandii kunneenis uffannaa boba'aa, beeladoota, dhaabbii, meeshaalee elektirooniksii, buna, qoricha, meeshaalee ijaarsaa, konkolaattota, meeshaalee faaya, meeshaalee waraanaa, jimaa, baala sammuu hadoochuu, zayita nyaataa fi mallaqa qabamu ragaan koomishinii gumurukaa irraa argame ni mul'isa. Taphni Piriimeer Liigii torbee torbaffaa taphoonni afur yeroo hin murtoofneef dheerachuun isaanii dhagahame. Tapha Piriimeer Liigii Bet King torbee torbaffaan taphoonni afur yeroo hin murtoofneef dheerachuun isaanii ibsameera. Taphoonni kunneenis haala qilleensa dirreen taphaa mijataa waan hin taaneef yeroo murtoofneef dheerachuu eerameera. Haaluma kanaan har'aa fi boru taphoonni gaggeeffaman har'a sa'aatii 10tti magaalaa Arbaa Minci Baardaar waliin sa'aatii 1tti Haadiyyaa Hosaayinaa Faasil waliin akkasumas boru taphoonni gaggeeffaman sa'aatii 10tti magaalaa Adaamaa Buna Itoophiyaa waliin sa'aatii 1tti laga Xaafoo laga Daadhiin Walaayittaa Diichaan waliin taphoonni gaggeessuuf totaala miiliyoona 15 karoorfamee milkeessuuf aanaan ilfataa akka godina Shawaa Lixaatti qooda guddaa irraa eegamu ni baha jechuun dubbataniiru.
Waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi Abut gidduutti taasifame kan deeggaran ta'uu manni marichaa addeesseera. Waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa fi Abut gidduutti taasifame kan deeggaru ta'uu manni maree waloo paartiilee siyaasa naannoo Oromiyaa beeksise. Manni maree paartiilee siyaasa naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti ibsa waloo kenneera. Waliigalteen nageenya taasifame qabatamaan akka hojiirra ooluuf qaamoleen lachuu hojiirra oolchuu akka qaban manni marichaa hubachiiseera. Uummanni dhaabbilee siivilii fi paartiileen siyaasaa waliigalticha hojiirra akka ooluuf tumsuu akka qabanis eeraniiru. Gabraatiin manni marichaa gocha ABO shanee kan balaaleffatan ta'uu ibsuun qaamni hidhatee socho'u kun karaa nagaatiin gaaffii qabu akka dhiyeeffatuuf harka kennachuu akka qabu waamicha dhiyeessuu ibsaniiru. Meeshaaleen kontirobaandii birrii miiliyoona 140 olitti tilmaamamu to'atamuu dhagahameera. Meeshaaleen kontirobaandii birrii miiliyoona 140 olitti tilmaamaman to'annoo jala oolchuu koomishinii gumrukaatti beeksise. Koomishiniin Ahmed Muhammad hawaasa yuunivarsiitichaa maatiin eebbifamtootaas argamaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo hamma oduu fi odeeffannoo birootiin deebinee wal agarutti nagahaan turaan dhaamsa keenya horan dheerachuu Sookar Itoophiyaan gabaaseera. Yuunivarsiitiin Walloo barattoota 1394 eebbisuunsaa dhagahameera. Yuunivarsiitiin Walloo barattoonni muummee garaagaraatiin barsiisaa ture 1394 guyyaarraa eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota idilee barnoota gannaa fi fagoon barnoota isaanii hordofaa turan kan eebbisiise sirni eebbarratti ministeera deetaa ministeera